baga geessan kutaa magaalaa bokkuu shananii. Duudhaa Oromdurii mallattoo sirna gadaa ulee abbaa bokkuurraa moggaasa bokkuu jedhu kan argatte kutaan magaalaa bokkuu shananii baga barhaaraa ittiin nagaan isin gahee barri haaraa kun kan nagaa kan gammachuu fi kan badhaadhinaa isiniif haa ta'u jedha. Adam Faqoo jedhama. Hojii raawwachiisaa olaanaa kutaa magaalaa bokkuu shananiiti. Uummata magaalaa Hadaamaa, uummata guutuu naannoo keenyaa keessa jiru, uummata biyya keenyaa guutuu fi akka addunyaatti illee jiru hunda isaatiifuu baga bara haaraa wageenne baga bara haaraa wageettanii bara 2016 baga hojjumaan nuun ga'ee jechuu barbaada. Kutaa magaalaa bokkuu shananii caaseffama riijiyoo poolisii Aaraan aanaa torban oboo aanaa Aroorettii fi aanaa Awaash Malkaasaa of jalatti ammattee kan hundoofte kutaa magaalaa bokkuu shananii baga bara haaraa bara 2016tiin nagaan isin gahee barri haaraa kun kan nagaa kan gammachuu fi kan milkaa'inaa isiniif haa ta'u jetti. Daandiin baaburaa Itiyoo Jibuutii daandiin saffisaa Adaamaa Finfinnee kutaa magaalaa bokkuu qaxxaamuree darbu kutaa magaalattii giddugala warshaalee fi industirii garaagaraa ishee taasiseera. Fayyadamummaa uummata keenyaa mirkaneessuuf inisheetiiviiwwan mootummaa naannoo Oromiyaan bocamanii hojiirra oolaa jiran keessaa tokko kan ta'e hojii qonna magaalaatiif xiyyeeffannaa kenninee hojjechuun jiraattonni kutaa magaalaa keenyaa qe'ee fi manduubee isaanii irratti kuduraalee fi muduraalee oomishuun bu'aa olaanaa argachaa jiru. Kana malees dinagdee magariisaa dhugoomsuuf karoora mootummaan baase bu'uura godhannee duula ashaaraa magariisaa waggaa waggaan gaara bokkuu shananii irratti geggeeffamuun eegumsaa fi kunuunsa itti fufiinsa qabu goone gaaricha deebisnee misoomsuun magariisa uwwisnee bosonoomsuu keenya yoo isiniif ibsinu gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Ayyaana gaarii kutaa magaalaa bokkuu shananii.